mirkaneessa eenyummaa keenyaatiif bareedina aadaa keenyaatiif Edmonton irraa ka'ee kaaba Ameerikaa hundaaf waamichi Oromummaa dhihaateera. Bara 2021 onnee tokkummaa fi falmaa haqaatiin kan itti hundeeffame torbeen Oromoo Edmonton amma ammoo caalaatti bareedee walitti dhufeenya keenya cimsee cidha Oromummaa ta'ee isin eegutti jira. Baatii adoolessaa kana gaafa 9-12tti qeerroof qarreen Oromoo magaalaa Edmonton dilbii agarsiisa aadaa fi duudhaa akkasumas qophiilee ispoortii qabatanii isin eegu. Magaalaan Edmonton miidhaga Oromummaatiin faayame. Irreen ispoortii dorgommii kubbaa miilaa baaskeetbooliin jabina dargaggoota keenyaa firoomsa. Aadaa fi aartii agarsiisa duudhaa keenya waarii aartii fi aadaa keenya isa addunyaan dinqisiifa. Tokkummaa hawaasaa dhaloota haaraa hambaa keenya barsiisaa eenyummaa keenya biyya alaa keessatti leellisaa waliin bashaddanaa. Hawaasni Oromoo Albertaa, British Columbia, Saskatoon fi naannoo kaaba Ameerikaa keessa jiraattan koottaa ittiin boonaa. Tokkummaa keessan addunyaatti agarsiisa. Torbee Oromoo Edmonton hambaa keenya dhaloota gootaati guyyaa hundeeffamaa fi yaadannoo keenya haala kanaan kabajanna. Edmontonitti wal argina. Waldaa qeerroof qarree magaalaa Edmonton Oyaa fi waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa Okana irraa. Biyya marabaatu utuba adda Afrikaa baatu nandabe sabasi fakkaatu kan tijibu jedhina baatu shirere.